ifi sirrii miti. Hundaafuu sagalee koo hin dhaga'u waan ta'eef waan hin dubbadhu akka dhaggeeffatanii kabajaan affeera. Egaa ani amma guyyaa irratti feesbuukii koo irratti homaan barreessine sababni isaa maaliif jettee yoo na gaafattee silaa waan feesbuukii irratti dhiyaatu miti kan hin hojjedhe. Feesbuukii irratti dhiyeessuuf miti. Inumaayyuu waan silaa hawaasa hayyootatti dhiyaata. Jalqaba irratti ani qorannoon hojjedhe obboleessa koo qorannoo na dhaggeeffadhaa sirriitti waan an dubbadhu. Tarii waan an dubbadhu nama baay'eef galuu dhiisuu danda'a. Sababni isaa namoonni miira aarii keessa jiru waan ta'eef waan ani difeendi gochuuf dubbadhu fakkaachuu danda'a. Garuu waraqaan qorannoo koo isaan hirka jiraa jechuudha. Bakka baay'ee waan jiruuf argachuu danda'u. Dhugaa isaa achi ilaaluu danda'u. Ani waggaa lamaan kana dura Oromiyaa bakka adda addaa keessatti namoonni utuu isaan qubee haaraa barataniin arge. Kuullee kana qofa sitti hin fakkaatiin. Qubee 9tu uumamee jira. Qubee 9 kan ishee Bakirii dabalatee qubee haarawaa 9tu uumamee jira. Namnu uume hundiyyuu immoo barsiifataa jira. Inni kaan yuutuubii itti fayyadamee, inni kaan teelegiraamii itti fayyadamee, waan adda addaatti fayyadamee, inni kaan immoo qaamaan leenjii kennaa jira. Waan dhimma afaan Oromoo kana yeroo baay'ee asuma fuula miidiyaa irratti dubbadhuuf immoo namoonni gara kootti iskiriinshoot godhanii barreessanii ergu maali kunii jedheen gaafadha. Yeroo kanan gaaffii keessa gale waan 3-4 yeroon argu. Maal wayyaree kanaafuu mee gara qorannootti fida jedheen namoota dhimmi ilaallatu akkana quunnamsiisan godhee jechuudha. Namooti dhimmi ilaallatu yeroo na quunnaman utuma lakkaa'uun nama 7 ga'e. Utuma lakkaa'uun nama 8, utuma lakkaa'uun nama 9. Amma baan qofti sagaleen baa jennu kun leeterii yookaan alfaabeetii kan jennu kana 9 qabdii jechuudha. Haaraa kan ilmaan Oromoo uuman na dhaggeeffadhaa. Warri kana uuman Arsii keessa jiru, Boorana keessa jiru, Baalee keessa jiru, akka bakka dhalootaa yoo ilaalle jechuudha. Jimmaadhaallee namni kana yaalee jira. Iddoo adda addaatii yaalu jechuudha. Warri yaalan kunoo miinsi argatan hundaan, kallattii isaanii mijate hundaan maal godhu seetanii hin barsiisu uummata. Namoonni barreessuuf dubbisuu danda'aa jiru jechaadha. Kun maaliif ta'ee jettee yoo na gaafatte namni tokko waan ta'e tokko yoo uume waan sana irratti yaalii geggeessa. Fakkeenyaaf namni qoricha uume tokko hantuutatti yaalii geggeessa. Bineensota biraa irratti waan nama intini namaa kana qabu duukaa yaalii geggeesseetu qorichi sun hin deemsisamoo hin deemsisu kan jedhu laala. Kanaaf jarri sana uuman barsiisanii akkam namaa galtii namni akkamitti ilaala jechuu danda'u. Namni akkamitti waan kana ilaalaa, namni yeroo waan haaraa tokko uumu hin dhiphata beektaa? Naa fudhatama moo waan kana nama biratti fudhatama argata moo hin dhiisa jedhee. Kanaaf barsiisaa jiru isaan. Amma yoo barbaadde waasaappiidhaan siin ergaati asitti fuutee poosti gochuu dandeessa. Namoota barsiisaa jira yoo xinnaate namni 4 ammayyuu barsiisaa jiru jechuudha yuutuubii irraa iddoo adda addaarraa. Waan barsiifamaa jiru kan ammoo seera qabsiisuun dirqama. Argitee? Ogeessi faarmaasii tokko qorichi appiruuv hin taane wayii qorichi appiruuv hin taane namootaaf kennamaa jira yoo ta'e qorichi sun gara qorannootti akka darbuuf gaafata malee
namicha qoricha baase sanarratti tarkaanfii biraa fudhata miti. Dhaqee ogeessa faarmaasiiti waan ta'eef qorichi haaraan argameera kun laaboraatoorii galee qoratamuu qaba jedhee qoratee kan dhiyeessu ogeessa faarmaasiiti jechuudha. Ani immoo ogeessa afaaniiti. Akkanitti ogeessa afaanii ta'uu isinitti himaa. Yeroon folkloorii baradhee waan afaan Oromoo wajjin wal qabatu gara koorsii 5 baradheera. Waan silaamma jedhu kana duukaa wal qabatu. Yeroon Finfinnee dhufee digirii 2ffaa baradhu immoo inumaa afaan Oromoon galee jechuudha. Kanaaf koorsiin baradhe hunduu kana na deeggara. Yeroon digirii 3ffaa galullee koorsii afaan Oromoo wal qabatu waa hedduun baradhe waan 3, 4, 5 baradhe jechuudha. Kanaaf waan afaan Oromoo koorsii 15 ol baradheeraan. Kanaaf kana qorachuuf dirqaman qabaa. Karaan ittiin ilaalu immoo sooshiyolinguistiksiidha. Karaa ittiin qooqaa hawaasaatiin inni ilaala. Kanaaf ragaa jiran walitti qabadhee ragaalee namoota hundaa walitti qabadhee gara qorannootti galuu murteessee jechuudha. Isa haala ulfaataa keessa taa'e waan kana hojjete. Akkamitti si mijata taree kana hojjechuu yoo jette bakkee deemuu nan barbaachisu teelegiraamiidhaan naa ergama bakka jiru nan argadhaa dookimentii isaanii walitti qabachuu jalqabeen namoota 7 irraa dookimentii fudhadhe. Achi keessaa egaa akkuma nama kan biraa harkaa fudhadhe maastera san hirkaas dookimentii fudhadhee jechuudha. Dookimentiin immoo yeroo sii kennamu wal caala. Namni baay'ee cimsee irratti hojjete jedhu. Namni baay'ee cimsee irratti hojjetes namni suutuma irratti hojjechaa jiru jira. Kanaaf baay'een isaanii kompiitaraan waliin dubbisiifne hammayyuu waraqaa irratti barreessanii barsiisaa jiru. Gabatee gurraacha irratti barreessanii barsiisaa jiru. Kaan isaanii immoo kompiitaraan wal dubbiseera. Kan kompiitaraan wal dubbises jira. Kan teknooloojii wajjin wal argees jira jechuudha. Kanaaf horee waan kana wal bira qabee madaaluutu narra jira. Kanaaf qorannoo hojjedheen waan hunda isaa ilaaleen faayidaa maalii qaba miidhaa maalii qaba kan jedhu ilaaleen qorannoo koo diraaftii jalqabaa fudhadhee tan egaa dhimma maatiif yeroon gara yuunivarsiitii Wallaggaa deemu dipaartimentii afaan Oromoo dhaqe. Dirqamni ani qabu waan an qoradhe kana ogeessa afaanii agarsiisu waan hin qabuuf. Achumaan naannoo dipaartimentii afaan Oromootti waan kana kan dhiyeessuuf naaf fayyamanii jechuudha. Amma yuunivarsiitii Wallaggaa kallattiidhaan kana yuunivarsiitii sin gaafanne wanni kun waan muummee wajjin haasa'edha jechuudha. Achitti muummee afaan Oromoo wajjin haasa'ee muummeen afaan Oromoo immoo sadarkaa kolleejjii irratti akka dhiyaatu godhee namoonni afaan Ingilizii barsiisanis hin seenanii, namoonni joornaalizimii barsiisanis hin seenanii, ijoolleen PhD baratanis hin seenanii, warri afaan Oromoo barsiisanis muraasni isaanii seenaniitu dhaggeeffatanii jechuudha. Yeroo dhaggeeffatanii wanti ani dubbadhu kun waan haaraa waan jira jedhee namni yaadu waan hin jirreef namni beeku waan hin jirreef xiqqoo akka waan hin laayinii biraarra deemaa jiru yookaan akka waan hin ergama wayii qabadhee deemuutti namoonni fudhatanii jechuudha. Egaa ani qorannoon hojjedhe boleessa ko qubee hin uumne qubee hin jijjiirreen waan anaasee immoo viidiyoo na deemaa jiru irraa arguu dandeessu jechuudha. Yerooni ani hayyoonni ilaalanii jedhe malee qubee hin jijjiirre. Ani qubee hin barsiifne. Anaan asiin socho'ii yoo jettan illee warri barsiifataa uma jiru. Garuu kanatu seera qabachuu qaba waan ta'eef hayyoonni irratti dubbachuu qabu jedheen dubbadhe. Amma egaa kuullee wajjin maaltu wal qabata qorannoon kee kan jedhu warri kaanis jiru warra kaan qubee 7 ilaale achi keessatti
kan dookimentii bal'aa qabatee dhufe immoo dookimentiin naa kenname bal'aa baay'ee bilchaataan tokko kuulleedha jechuudha. Okay, inni gadi ba'e qorannoo kee keessaa ba'eere lakki qorannoo koo keessaa hin baane. Namni kun irratti hojjetaa jira waan ta'eef qaamota adda addaatti ergee akka ilaalan gochaa ture. Warri silaa akka ilaalaniif itti ergame immoo qorannoo sana fuula sooshaal miidiyaa irratti baasan yeroo kan Wallaggaa dhaga'an. Sababni isaa Wallaggaatti fedha isaa waa labse waan jedhameef ani labsinee bar hundumaafuu dhugaan koo kan Dr. Hasan Maxxansan keessatti mul'ateera jechuudha. Akkanii qubee jijjiiruuf hin kaane akkanii dhugaa jiru. Namoonni barsiifataa jiru waan ta'eef wanti kun seera qabachuu qaba. Wanti kun daandii qabachuu qaba. Kanaaf immoo dhugaa jiru ilaaluun barbaachisaadha kan jedhu qorannoon dhiyeessee jechuudhaan. Egaa wanti namoonni barsiifataa jiru piroojeektii ofii isaanii irratti hojjetataa jiru waan qoratan sana waan uuman sana irratti inni anaa wajjin waliin qabatu. Dhugaa uuman siin jedha. Dhugaadha miti ani dhugaatti namanaa dhugaa addana dhaabadhee dubbadhu jechaadha. Sababa qorannoo kanaatiif birriin tokko naan kennamne jechuudha anaaf. Kun dhugaadha jechuudha. Dhugaan immoo yoomiyyuu walaba si baasa. Dhugaan dubbadhaa. Ani piroojeektii dizaayin ta'ee qorannoo kana hojjedhu jedhamee natti kenname sin agarre. Amma namoonni maal shakkuseeti? Ani dhaabbata tajaajila gorsaa afaan Oromoo jedhu hundeessee waan hin jiruuf achiin waan piroojeektii argadhu se'an. Kan hin dhaabbaticha hundeessee hudheen gaddaa bar. Dhaabbata san ittiin ijoollee leenjisu kan hin hundeessee hudheen gadda. Amma egaa leenjis yeroon kennu waan ani isa kana leenjisu se'an. Ani isa kana leenjisuu bar. Ani kan hin leenjisaa jiru isuma seeraan hojiirra jirudha kan hin leenjisu jechaadha. Namni tokko dheeraa gabaabaa laafaa jabaa akkamitti barreessa kan jedhu kan hin barsiisu isuma duraan jirudha malee kan namni uume irratti leenjii kennaa jira miti jechuudha. Kanammoo dhiifama Piroofeesar utuu hin darbin qabxii kanaan wal qabatu irratti isa diteelii isaa sakaan jechuun yaada amma wanaatti naa kaastan irratti waan gaafii natti ta'e tokkotu jira kan namni baay'een sammuu keessaa qabu jechuudha. Namoonni qubee kalaqu yaalii qubee afaan Oromoo kalaqu godhan namoota sagaliitu jira naan jettaniitu. Namoota sagaltu jira jettan. Dookumentiin namoota kanaa immoo kalaqni isaa yaalii isaan kalaqa kana gochuudhaaf raawwatan isin bira jira hundiyyuu. Yeena bira jira. Akka qorataa afaanii yookaan immoo akka nama qorannoo godhu tokkottis immoo jiraachuudhumas qaba jechuun hayyuu biratti ilaalama. As keessaa kan namoota sagalanii kana keessaa addatti qubee kuullee irratti yaadni isin kennitan jira jechuun kalaqoota namoota sagalii kana keessaa kuulleen Oromoodhaaf ni ta'a barsiifamuu qabaa jettanii wanti deeggartan jira tokko addatti yaadni isin kennitan tokko kun inni lammataa. Oromoon yeroo dheeraadhaaf kan inni qabsaa'aa tures kan aarsaatti kaffalamaa tures afaan kun afaan sadarkaa biyyoolessaatti sadarkaa addunyaatti haa guddatudha. Haa guddatuun sun immoo dhimmi qubee ofii uummachuu tarii duuba dhufuu danda'a kan namoonni jedhanidha. Ammatti afaan keenya sadarkaa dijitaalessuu sadarkaa afaan hojii biyyoolessaa gochuu irratti maaliif hin xiyyeeffanne ajandaan kun maaliif ka'aa? In barbaachisaa jedhanii namoonni haasa'an jiru. Kanaaf qorannoon kun utuu hayyootaan irratti hin mari'atamin, utuu irratti waliin galamin, utuu hawaasaaf ifan ta'in, bu'aa kalaqa kana utuu hayyoonni mirkaneessin dhaloota barsiisuun sirriidha. Akka nama bakka adda addaatti amma kitaabni qubeewwan kanaan maxxanfamanii barsiifamaa jiran, daa'imman barsiifamaa jiran, namoonni dhuunfaadhaan dhoksaadhaan barsiifamaa jiran hedduutu jiru jedhamee haasa'amaa jira. Sadarkaa maxxanfamuu irra kan ga'edha. Akka hayyuu tokkootti dhimmi kun isin ilaallatu jechuun amma gaafa namni bu'aan qorannoo tokko hayyootaan utuu mirkanaa'in gaafa namni dhaloota barsiisu isin gadi baatanii dubbachuun qabdan turtanii lakkii hawaasni kun utuu irratti waliin galinii karaa dhoksaa ta'een akkasitti barsiisuun sirrii miti jettanii waan mormitan qabdu, waan dubbattan qabdu, waan dhorkitan isa kana irratti yaada kanaa kennitan
Barbaada galatuma. Ayyee ulfaadhu siluma sagaleen kun dhaga'ama. Ndagame. Siluma kan inni qorannoo jalqabeef bara hawaasatu barsiifamaa jira siin jedhe. Siluma namatu barachaa jira waan ta'eef wanti kun maalii jedheen ilaaluu jalqabeen. Ani humna ittiin abaluu hin barsiisin jedhu hin qabu. Garuu namoonni immoo icciitiidhaan natti ergu waan akkasii naannoo kana jiraate quba qabdaa jedhanii natti ergu turan anatti. Kuni waan kun teelegiraamii koorraa waasaappii koorra jirudha. Kanaafuu maal gochuutu narra jira ani qorannoodhaan fiduutu narra jira. Maal gochuuf ati maaliif kana uumtee jedhee jara gaafachuun qaba. Maaliif kana uumtee? Ati maali inni duraa maal ta'e naan jedhee gaafachuun qaba akka qorataa tokkootti. Waan isaan jedhan immoo laaluun qaba. Kanaafi amman namni 4 namni 3 boqoteera achi keessaa namoonni 4 warra namoonni 6 lubbuudhaan jiru dookimentiin argadhe kan nama 4ti waliigala nama 7 jechuudha. Kan Sheek Bakirii Saphaalooyyuu har'ayyuu barsiifamaa jira Harargee keessatti sittan himaa. Har'ayyuu. Erga kana ta'e yoo maal gochuutu nurra jira ree? Maaliif barsiifama jechuu fi ani aboon qabu. Yaadatta yoo ta'e waggaa 5 guutuu akkaadaamiin afaanii dhaabbatu waan tooratti galuun irra jirutu jira. Dhimma afaan kanaaf abbaa falmutu dhibee jedhee dubbachaan ture. Namni na dhaggeeffate hin jiru. Namni naa wajjin dhaabbates hin jiru. Akkuma narra qophaa jiru san gaafa sanas qophaan ture jechuudha. Of hedheeyyuu anarratti ka'uudhaaf baga afaan keessanii fi dammaqxan. Namni anarratti ka'uuf baga afaan isaaf dammaqe. Yoon afaan kanan balleessuuf hojjedhate immoo waan nuunan dhiisu anaan. Ani garuu rakkoon arge jaran nana dhaggeeffadhaa uummatatu qubee garaagaraa 9 barataa jira har'ayyuu. Dheengaddaa yuutuubii tokko si ergeen ture ilaalteettaa ofii keema fakkeenyaaf. Ilaalteettaa? Ilaaleera. Barsiisaan jiru. Barsiisaan jiru namichi. Barsiifamaa jira. Kanaaf ani wanti kun toora qabachuu qaba. Kanaaf namoota adda addaa gaaffii gaafadheen wanta kana xiinxaluu jalqabe. Amma egaa akkuma silaa kaaftee kulleen wanta tirkoomendi gooteetu jiraa jettee gaaffii na gaafataa jirta. Qorannoon waan yeroo hojjetamu sababa hojjetamuuf qaba beektaa. Sababa hojjetamuuf sanaaf immoo tarii wantoota filannoo adda addaa jira yoo ta'e kan keessaa filattutu jira. Sababa filattuu wajjin. Akkuma sila siin jedhee waan kanaaf dookimentiin karaa sana naa dhufe baay'ee furdaadha. Baay'ee guddaadha. Akkamitti kompiitaraan barreessuu dandeessa. Fakkeenyaaf qubee afaan Oromoo isa ammaa wajjin wal dubbiseera. Alaksi jettee isa ammaa nu ittiin barreessinu kanaan jechuun koo isuma laatinii jechuu kooti sammaa gaafan jiru. Laatiniin alamaayyoo itti barreessitee yookaan fedhasaa itti barreessitee gara sanatti naa deebisii yoo ittiin jettee sooftiweerii gara sanatti deebisu fa'iitu qophaa'ee jira jechuudha. Qorannoodha waan ta'eef hunda isaan immoo ilaala. Ani hunda isaan ilaala. Appilikeeshiniin adda addaa qophaa'eefii jira. Seerri barreeffamaa lafa kaa'amee jira. Akkamitti akka barreessan lafa kaa'amee jira. Kan warra kaanii garuu kiiboordii hin qabu kompiitaratti hin gallee jechuudha. Amma egaa utuu kanneen keessaa isa kaanii wajjin wal bira qabi isa ammatti barreessaa jirru wajjin wal bira qabi hoonaan jettee isa irra caalaa fooyyee qabu wajjin wal bira qabaa jechuudha. Akka kanaan walitti dhufe sun. Isati maaliif hin dhaabsifne warra baratan irratti maaf hin dubbanneettu immoo ka'umsi qorannoo kooyyuu sana aboon ittiin dhaabi namaan jedhu immoo hin qabu. Tokkoffaa nama sana amma warra har'aa qorannoo isaanii dookimentii isaanii fuudhee anaalisisii hojjedheeyyuu dhugaasitti immoo yoo ta'e qaamaan nama hin beeku hin qabu. Hunda isaanii hin beeku. Isaan kaan Jimmaa jiru, isaan kaan biyya alaa keessa Awurooppaa keessa jiru, isaan kaan Arsii jiru, isaan kaan Boorana keessa jiru bakka adda addaa jiru jarri kun. Ani qaamaan isaan hin beeku bar dookimentiin harkaa fudhadhe malee dhugaasitti dubbachuuf yoo ta'e nama tokko qaamaan hin beeku. Nama tokko qaamaan hin beeku. Adaraa na hubadhaa Oromoo.
Na hubadhaa an nama tokko qaamaan hin beeku jara kana keessa. Piroojeektii hojjetame kunoo birrii baay'eetti nyaatame dhugaa waaqa isa jiraata ani hin beeku waaqatta namanaa maqaa waaqaa dha'een kakadhaa ani piroojeektii tokko piroojeektii riseerchiidha jedhamee birriin tokko kan naa kenname hin jiru kan. Dhageessee kanaafuu wanta ani hojjechaa jiru quuqama Oromummaatu natti dhaga'amnaan burjaajii uummanni keessa jiru kana gara tokkotti fiduuf ka'e. Gadi ba'ee gara uummataatti silaa wanti kun uummatatti ba'uu hin qabu jettee ammati. Eeyyee uummatatti ba'uu hin qabu. Ati duraan hin beektu wanti kun akka jiru. Qorannoo koomitiisti kan agarsiise. Warra fuudhanii feesbuukiitti baasantu sitti agarsiise. Silaa ani jira bar. Na waamanii mi maal hojjette nutti agarsiisi. Kun hin ta'u asumatti dhaabinaan jechuu danda'u. Na waamanii jechuudha. Malee fuula feesbuukiitti baasuun hin barbaachisu. Fuula feesbuukiitti inni ba'es qorannoo koomiti. Qorannoon kun har'a ba'uu jalqabe jechuudha. Fuula feesbuukiitti har'a ba'uu jalqabe. Ilaaluu dandeessu. Kontentiin isaa maaloon isaa irra naanna'aa jira jechuudha. Maaliif ba'e sanarraan mormiin qabu. Dhoksaa irra hin jiru waan ta'eef dhugaan dubbachaa jira jechuudha. Akkan kan nama torbaa ilaale kunoo qorannoo koo keessa jira. Naa ergaa jedhaati naannessaa ilaala. Garuu maal hojjetti ati jedhee namni na gaafate hin jiru. Nama na arrabsu malee. Nama na lolu malee. Nama qobaatti na baasanii barra. Namni hundi anatti duulechi ase. Ani maalin godhe mee maalan balleesse anaa qubee kan uume. Wallaggaan yuunivarsiitii immoo itti gaafatamummaa hin qabu kanarratti. Amma sirra deebi'een dubbadhaa. Yuunivarsiitiin Wallaggaa homaayyuu ittiin gaafatamu. Tarii qorannoo kanaaf namatu gaafatama yoo ta'e ammallee qorataatu gaafatama. Anatu gaafatama malee maal miti. Kanaaf amma piroojeektii qophaa'essi quban qabu. Ani qorannoon hojjedhe namni piroojeektii qabaachuu danda'a nama hin beekuan. Garuu qorannoo nama torbaan hojjedhe keessatti piroojeektiin koo kana jedhee kan naa dhiyeessee kan inni maal jedhee hin jiru jechuudha karaa gama kootii. Kanaaf piroojeektiin keessatti hojjedhes hin qabu. Jechi koo piroojeektii gaafa jettu waa hedduu qaba. Qorannoon tokko keessa jira, waa hedduutu keessa jira. Barsiisuu jira, waan meeqa jira. Ani barsiisuus maalis keessaan qaban qorachuudha jechuudha hojiin kan koo. Kan barsiifatu immoo abbaatutti jira. Kanaaf dhimma kullee wajjin wal qabatu kana caalaa haasa'uu fi ani mirgan qabu abbaadhuma isa uume gaafachuun gaariidha. Sii seenuu danda'a innis waan ta'eef yookaan rikweestii gara isaatti ergisi erganne waasaap irratti sii seenuu danda'a. Ergeefiin ture waameen turelleedha. Isin amma waan qorannoodhaan wal qabatu amma namoonni nagayinoo jiraatan please namni keenya koomentii baay'een argaa jira. Poostii namoota baay'ees argeera. Maalillee ta'u kabaja Oromummaatii walitti dubbachuun sirriidha. Qaawwaa arganne jettanii mataarraa kan nama mataatti tol nama ba'uun barbaadina. Har'a tarii waan ittiin dubbannu arganne malee kaleessa gaafa Oromoodhaaf afaan Oromootiif dadhabamaa ture aarsaa